Iran Ameerikaa mo'atteerti. Iraaq Saadaam Huseen dhabnaan sirni hunduu hoggasuma jige. Liibiyaan Gaadaafii dhabnaan ni kufte. Iraan keessatti garuu wanti hin baratamne tokko ta'e. Hoogganaan olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khameneiin du'an. Sirnichi garuu hin kufne, itti fufe. Guyyoota muraasa keessatti hoogganaa haaraa filatan. Humni Iraan duubatti hin jenne haleellaas jalqabe. Baha giddugaleessaa keessatti giddugala waraana Ameerikaa bobeessuu jalqaban. Gaafiin tokko ka'e, Iraan akka warra kaanii maaliif hin kufne? Har'a viidiyoo kanaan iccitiiwwan gurguddoo arfan Iraan duuba jiran waliin laalla. Kan isinirraa eeggamu hanga xumuraatti na waliin ta'uu qofa. Gaafiin jalqabaa, Iraan akka warra kaanii maaliif hin kufne? Akka Iraaq, akka Liibiyaa, akka Afgaanistaan. Tokkoffaa, jiinas istiraateejii. Warra kufan irraa laaluun istiraateejii dhalate. Iraan jechuun biyya salphaa hin se'ina. Iraan irraa eenyummaa hin cabne akkamitti akka ijaaramu ni baran. Waggoota 20 darban keessatti Ameerikaan diinota ishee deebi'anii akka ka'uu hin dandeenyetti irra ejjetti. Fakkeenyaaf Iraaq bara 2003 Saadaam abbaa irree ta'etti hoogganaa ture. Aangoon hundi karaa isaatti yaa'a. Ameerikaan Saadaam qabatte, ajjeestes. Zan wanti hunduu xaaxaa ibidda bu'ee ta'e. Liibiyaa bara 2011 Gaadaafiin waan hunda kan to'atu isa ture. Boolloo bishaanii keessatti Gaadaafiin ajjeefamee argame. Sirnichis halkan tokkotti bade. Sooriyaan Bashir al-Assad lubbuudhaan kan hafe Iraanii fi Raashiyaan waan isa deeggaraniif. Isaan malee innis addunyaa irraa ni gaggeeffama ture. Sirni Sooriyaa garuu salphaatti kufe. Iddoo hundatti yookaan hoogganaan yookaan paartiin rukutamnaan biyyittiin ni bittinnoofte. Hanga xumuraatti ni kufte. Qajeelfamnis akkas jedha. Mataa irraa muri, mormii ofii isaatiin ni du'a kan jedhu. Hooggansi giddugaleessaa dadhabbina tokko qaba. Wanta hundaa nama tokkotu to'ata. Seenaraal Koomaand. Iraan sirna kana waggoota 10 ilaalte. Weerarawwan Ameerikaas qo'atte. Miiraan osoo hin taane istiraateejiidhaan waan hunda qo'atte. Sana booda akka isaanitti yoo of ijaarre akka isaanitti kufna. Kanaafuu wanta addaa, sirna addaa ijaara. Bara 2007 irraa jalqabanii Islamic Revolutionary Guard Corps sirna haaraa bocaniiru. Hoogganaa haaraa yeroo sanii kan turan Muhammad Ali Jaafaareen ergaa tokko dabarsan. Waan hundaa decentralized godha ajaja jedhu. Saniin booda biyyattiin gara zooniiwwan waraana ofiin of hoogganan 31tti qoqqoodamte. Zooniin kamuu ajaja ofii qaba. Hundi ofiin ni karoorfata, ofiin haleellaa ni raawwata. Wanta hundaa bilisaan gaggeessaa turan zooniiwwan 31. Kanaafuu hoogganaan tokko yoo du'e sirnichi hin kufu, of haaromsee qabsoo itti fufa. Al tokko basaastonni Ameerikaa CIA fi kan Israa'el Mossad yooma haleellaan isaan irra ga'u hin beekan turan. Isaan dhiisatoo mootummoomti Iraanuu al tokko hin beeku. Sababni isaas 31 isaaniitu karaa garagaraa fi istiraateejii adda ta'een haleellaa gaggeessaa turan. Istiraateejiin Iraan kun waan hunda jijjiire. Yaada Ameerikaan bara 2020 Qaasim Suleemaanii ennaa ajjeestu Iraan hin kufne. Israa'el saayintistoota niwukilaraa halkan tokkotti ennaa ajjeestu sagantaan niwukilaraa itti fufe. Bara 2026 hoogganaa olaanaan Iraan Ali Khameneiin ajjeefaman. Sirnichi hin kufne, ammas itti fufe. Ministeerri haajaa alaa Iraan akkas jedhanii dubbataniiru. Waggoota 20f waraana Ameerikaa qo'anneerra. Mala isaanii hunda barreerra. Raayyaa keenya kan ijaarre dadhabbina isaanii irratti bu'uureessineeti jedhaniiru. Kana jiinas istiraateejii kan jennuun. Lammata
Teeknooloojii Iraan. Iraan teeknooloojii waraanaatiin Ameerikaadhaan dorgomuu hin dandeechu. Kanaafuu tapha adda ta'e taphachuu qabdi. Taphichis tapha herreegaa jechuudha. Diroonii Iraan tokko ijaaruuf shaa'id kan jedhaman san jechuudha. Doolaara 20,000 nama gaafata. Isa haleeluuf raayyaan Ameerikaa interseeptaroota gatiin isaanii 100,000 hanga miiliyoona 4 ta'an dhukaasuu qaba. Herreegicha laalaa. Diroonii tokko doolaara 20,000 qofa baasa. Interseeptariin tokkichi isa kan ittisu doolaara miiliyoona 4 baasa. Kan ittisu sun jechuunis Ameerikaan haleella kana 100% yoo ittiste waraana diinagdee ni mo'amti. Kunis asymmetrical warfare jedhama yookaan waraana wal hin madaalle. Kana jechuun bookee busaan si rakkistee isheetti qawwee dhukaasuu jechuudha. Iraan diroonota baay'ee ni ergiti. Taargeetii ishee dha'uu qofa osoo hin taane kuufama waraanas balleessuuf. Yeroo interseeptaroonni Ameerikaa qaaliiwwan sun dhuman ennaa sana misaayiloonni dhugaa Iraan kan dhufan hypersonic missile saffisa ifaa dachaa 5 kan caalan jechuudha. Kanaaf Iraan diroonota isheetiin Ameerikaa ni dadhabsiisti. Ameerikaan interseeptaroota isheetiin ofirraa ennaa ittistee humni waraana ishee dadhabee misaayiloonni dhugaa Iraan hypersonikiin ni gadhiifamu. Kun haala ittiin teeknooloojii Ameerikaa injifattudha. Sadaffaa fi inni murteessaan boba'aa fi Hormuuzii. Boba'aan addunyaa parsantaa 20 kan darbu karaa dhiphoo Strait of Hormuuziin iddoowwan murteessoo addunyaa keessaa isa tokko ennaa ta'u Iraan immoo cinaa isaa jiru. Iddoo dhiphootan bal'inni isaa kiiloomeetira 34 ta'a. Iraan addunyaa balleessuu yoo barbaadde tamsa'ina boba'aa kanaa to'achuu qofatu ishee irraa eegama. Inni cufamnaan gatiin boba'aa dabaluu qofa osoo hin taane dinagdeen addunyaa ni dhaabbata. Waan adda ta'e tokko immoo sinitti yaa himu. Chaayinaan Iraan irraa boba'aa bittuu dureedha. Qoqqobbiin jiraatus dhiibbaan garaagaraa jiraatus bituu ishee hin dhiistu. Maaliif Iraan birmadummaa dinagdee ni argatti, Chaayinaan wabii anniisaa ni argatti. Waliin ta'anii hirkattummaa sirna warra dhihaa irraa suuta gargar bahaa jiru. Duuba waraana kanaa iccitii jabaatu jira. Ameerikaan boba'aa doolaaraan qofa akka bitamuu fi gurguramu taasisteerti. Kun dhimma dinagdee qofa osoo hin taane to'annaadha. Addunyaa irratti olaantummaa kan ishee argachiises sirna kana. Bituu fi gurguruu ni barbaadda yoo ta'e doolaarri koo si barbaachisaa siin jette. Doolaaratti hin fayyadamu yoo jette qoricha, meeshaa waraanaa, boba'aa hin bittu hin gurgurtu. Ameerikaan taphachuu qofa osoo hin taane sirna taphichaa akkasumas taphicha kan uume isheedha. Amma garuu sirni kun balaa keessa seeneera. Iraan karaa Hormuuz darbuu kan barbaadu bitaas ta'ee gurguraan yuwaanii yaa fayyadamuu jechaa jirti. Yuwaanii Chaayinaa. Kana jechuun impaayirri itti aanu Chaayinaa akka ta'e nutti himaa jirti. Afraffaa fi inni xumuraa Ameerikaan maaliif gara waraanaa seentee kan jedhudha. Ameerikaan gara waraanaa kan seente sababoota 3 armaan gadiiti. Tokkoffaa olaantummaa isheetti fufsiisuuf. Lammaffaa sirna doolaarichaa eegsisuuf. Sadaffaa addunyaadhaaf ergaa dabarsuuf. Iraaniif qofa miti warra laalan hundaaf sirna ani ijaare itti hin bubbu'inaa. Chaayinaa, Raashiyaa fi kanneen birootifis ergaa dabarsaa jirti. Sababni isaa biyyi tokko sirna haaraa yaaltee yoo milkoofte Ameerikaadhaaf balaadha. Waraanichi kan lafarra harkifamus kanaaf. Ameerikaan hin mo'amtu, Iraanis harka hin laattu. Lamaan isaaniituu waraana dhaabuu hin dandeenye keessa jiran. Waraanni kun maaliin xumuramaa? Akkamittis xumuramaa? Waliin laalla. Yaada keessan koomentii irra naaf kaa'aa. Maatii koo hanga ammaatti waan waliin turtaniif galatooma. Viidiyoo biraatiin hanga wal agarrutti nagaan naaf tura. Bye.